akkaataa bilbiluma keessaniin bakka feetan teessanii Oromiyaa keessa akka nama xiyyaara gubbaa gad daawwachaa jirutti haala bareedaa amma asirratti argaatan kanaan maqaa lafa daawwachuu barbaadanii sana yookiin baadiyyaa ta'ee magaalaa ta'ee bakka fedheeyyuu haa ta'u jechuudha maqaa qofaatti barreessuudhaan haala ajaa'ibaa amma asirratti argaatan kanaan daawwachuu dandeessanii isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya waan kana akka namni baay'een argeetti faatu viidiyoo kan laayik sheer gochuun afaan duraan hordofaa. Ayya daawwattoon kiyya aappii tokko bilbila keessanitti gabbifachuu isin barbaachisa. Aappii kana gabbifachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchiin haala tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchiin haalatti gola Oromiyaatti ni barreessanii gola Oromiyaa achi booda gola Oromiyaa kajuu jalarra sini baa asirratti tokko kilikni gootu ammallee asirratti gola Oromiyaa kajuu hartara tokko kilikni gootu ammallee haala kana sitti fidaa solotta ekoon sarchiin tokko kilikni gootu bakka sarchiin haalatti qubee gaa haa raa barreessanii achi booda sarchii fuulduraa san kilik gootu sarchii gootu achi booda haala kana suuraa kana fidaa suuraa kana tokko kilikni gootu achi booda aappicha gabbifachuudhaaf sirra lutaa gadiyeemtu malumaati achi booda dhumarratti qalama diimaan kan birraa yaappii as tokko buufadhaa akka jijjiirratti daawulood hojjetirti daawulood san tuttaniiti aappii kan bilbila keessatti gabbifatanii hayya daawwatan kiyya aappii gabbifatanii egaa kaasanii jechuudha aappii haala ajaa'ibaa amma asirratti argaatan kanaan bakka barbaadan jechuudha maqaa qofaa itti barreessuudhaan amma asirratti jechuudha baadiyyaas ta'e magaalaas ta'e daawwachuu dandeessan jechuudha bifa 3D ta'e jechuudha isin galee kun haala ajaa'ibaa amma asirratti argaatan kanaan